Barattoonni persentii 90 ta'an karaa sirriin taaneen dubbisu. Rakkoon barattoonni baay'een utuu dubbisanii garuummoo qormaata irratti yaadachuun isaan rakkisuuf tooftaa sirriin taane waan fayyadamaniif. Hayyoonni sammuu namaa qo'atan waggoota hedduuf qorannoo taasisaniin tooftaa bu'aa qabeessa bira gahaniiru. Har'a tooftaa qorannoodhaan mirkanaa'an kan barumsa keessan guutumaa guutuutti jijjiiran 5 isiniif qabadhee dhufeera. Hamma dhumaatti na wajjin tura. Tooftaan inni jalqabaa active recall jedhamudha. Afaan Oromootti sammuurraa deebisanii yaadachuu akka jechuuti. Kunis mala dubbisaa isa filatamaadha. Kitaaba dubbistee axariiraa baafattee axariiraa kee yommuu dubbistu sammuu keef kun waan haaraa miti. Kana dura akka waan beekuutti fudhata. Kunis learning yookaan barachuu utuu hin taane recognitionidha. Jechuunis beekamtii kennuu akka waan jechuuti. Learning yookaan barachuun inni dhugaan kan uumamu gaafa kutaa kuusaa odeeffannoo sammuu kee keessaa odeeffannoo baasuuf dirqisiistudha. Qorannoon akka mul'isutti barattoonni of qoranii deebisanii yaadachuuf yaalan warra deebisanii dubbisan 50% ol yaadachuu caalu jedha. Tooftaansaa akkasi. Erga mata duree tokko dubbistee booda kitaabicha cufta. Waraqaa duwwaa fudhattee waan yaadattu hunda barreessita. Waan yaadachuu dadhabde immoo irra deebi'uun ilaalta. Malli kun sammuu kee keessatti hidhata niiroonotaa cimaa ijaaruuf gargaara. Kunis immoo salphaatti akka yaadattuuf gargaara. Waan hunda sammuu kee keessaa baasuu irratti xiyyeeffadhu. Deebistee dubbisuu dhiisi. Akkasitti salphaatti yaadachuu dandeessa. Tooftaan inni lammaffaan spaced repetition isa jedhamudha. Innis jechuun yeroodhaan qoqqooddee dubbisuu jechuudha. Bara 1880 keessa hayyuun saayikooloojii Herman Ebbinghaus jedhamu argannoo forgetting curve yookaan karvii dagannaa isa jedhamu bira gahe. Sa'aatii 24 keessatti waan baratte keessaa 70 ni irraanfatta jedha. Garuu wanti nama ajaa'ibu battala dagachuu kee dura adaduma ilaaltuun karviin dagachuu kee ol ka'uudhaan wanti dubbiste sun yeroo dheeraaf sammuu kee keessatti hafa. Kanaaf galgala qormaataa dura sa'aatii 6 dubbisuu kee mannaa qoqqoodii dubbisi. Guyyaa tokko booda review godhi. Achiin guyyaa 3 booda. Achiinis torbee tokko booda. Qormaata dura sa'aatii 6 dubbisuu kee mannaa sa'aatii tokko tokkoon qoqqoodee dubbisuun bu'aa qabeessadha. Tooftaan inni sadaffaan interleaving jedhama. Hiikni isaas mata dureewwan garaagaraa walitti maktee dubbisuudha. Tooftaan kun yoo ilaalamu dogongora sitti fakkaachuu danda'a. Saayinsiin isaa garuu ajaa'iba. Barattoonni baay'een shaakala waan gosa tokkoo dubbisuu qofa qabu. Gaaffiilee aljeebraa kophaatti, ji'oomeetirii kophaatti, kalkulasii immoo kophaa kophaatti hojjetu. Yoo ilaalamu qindaa'aa fi bu'a qabeessa fakkaata. Haa ta'utii garuu barumsa yeroo dheeraaf baay'ee gadheedha. Interleaving jechuun mata dureewwan garaagaraa yeroo tokkoon dubbisuu jechuudha. Aljeebraa, kalkulas, ji'oomeetirii hunda isaanii walitti makuudha. Qorannoon akka mul'isutti barattoonni tooftaa kana fayyadaman warra gosa tokko qofa dubbisan parsantii 43 caalaa milkaa'oodha jedha. Sababni tooftaan kun hojjetuuf jireenya dhugaa keessatti, qormaata irratti yookiin immoo hojii keessatti gaaffiileen boqonnaadhaan qoqqoodamanii dhufani. Tooftaan interleaving sammuun kee maal fayyadamuu akka qabu shaakalsiisuudhaan dandeettii hubannaa kee cimsa. Tooftaan inni afraffaan tooftaa Feynman yookaan Feynman technique hayyuu fiiziksii beekamaa fi badhaasa Noobeelii kan argate Richard Feynman irraa kan moggaafamedha. Feynman seera tokko qaba ture. Innis waan beektu tokko yoo daa'ima waggaa 10f ibsuu hin dandeenye guutumatti yaada sana hin hubanne jechuudha jedha. Seeronni isaa arfanis kunooti. 1. Yaada tokko filadhuu waraqaa irratti barreessi. 2. Afaan salphaadhaan akka daa'ima waggaa 10f ibsitutti ibsi. 3. Bakka ifa siin hin taane adda baasi. 4. Kitaaba keetti deebi'ii bakka siin galle ilaali. Nama barsiisuun yookaan hubachiisuun sammuun kee akka odeeffannoo bifa sirrii ta'een qindeessuuf dirqamsiisa. Dhumarratti tooftaan shanaffaa fi tooftaa barattoonni ciccimoon yeroo hundaa fayyadaman dual coding jedhama. Sammuun kee jechootaa fi fakkiiwwan karaa adda addaa lamaan simata. Yommuu lamaansaa walitti maktu immoo gara kuusaa sammuu keetti daandii lama uumta. Kun immoo dandeettii yaadachuu kee dachaadhaan dabala. Kanaaf barreeffama baay'ee barreessuu mannaa odeeffannoo gara chaartiitti, sararawwanitti akkasumas fakkiitti jijjiiri. Kiyyata nuffisiisaa gara fakkiitti adeemsa isaa fakkiidhaan kaasuu yaali. Halluu garaagaraa fayyadamuun adda baasi. Tooftaa kana fayyadamuuf artistii ta'uun sin barbaachisu. Fakkii hin miidhagne yoo ta'e illee akkuma isa miidhagaatti hojjeta. Inni guddaan yommuu fakkii uumtu barumsi dhugaa ni raawwata. Walumaa galatti active recall, spaced repetition, interleaving, tooftaa Feynman fi dual coding tooftaalee shanan waggoota hedduuf qorannoodhaan mirkanaa'an kan barattoonni addunyaarraa ciccimoon fayyadamanidha. Viidiyoon kun si gargaareera yoo ta'e laayik gochuun dagatiin. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taate immoo subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'e.